Tinin ture namoota natti muufatan illee nama hundayyuu jechuudha. Inshaallah amma booda akkam badiitti hin deebine. Inshaallah rabbiin illee badiirraa naa tiksu. Sillee sumaan dhiifama si gaafachuu barbaada hawaasa fuulduratti. Atillee wallahi qalbii keerra keessa keeti akka dhiifama naaf gootu barbaada. Tarii qalbii natti cabuu dandeessaa. Tarii si mufachiisuu kiyyanan beeka, si miidhuu kiyyaniin beeka. Garuu haa ta'u malee wanti hundumtiyyuu qadara rabbiti. Kanaaf jenaan akka dhiifama naaf gootu barbaada. Onnee kee jaalalaan miidheen jira. Akka nuti feene osoo hin taane tan rabbi fedhetu ta'a jechuudha. Tan rabbi fedhetu ta'a. Tanaaf jennaan si miidhuu kiyyammoo niin beeka dhiifama akkanaaf gootuun barbaada. Onnee keerraa jechuudha. Warroonni kofaltan immoo hin kolfina. Dhiifama gaafachaan hin jira. Dhiifamni waan guddaadha. Okay. Ana biratti waan guddaadha dhiifama. Laa boleeyyan dhiifama wajjin hayyee rakkoon qabu. Ani dhiifama na caala osoo hin ta'in ani dura anaatiittu dhiifama keessaanis namoota hedduu natti fiddee dhiifama keessaan na gaafatuudhaan lakki an dhiifamni xiyyeeffannin keessaan si godhu kun hin ta'u fuula hawaasaa duratti haa ta'u fuula uummataa duratti haa ta'u kan hin qalbiidhaan qulqulluudhaan dhiifama si godhuu danda'u irraa jechuudhaan ija hawaasaa kana duratti ana caala ani qalbisitti cabuu caala osoo hin ta'in gaafna kame ana sila osoo hin taane gaafan siin adda baanu sani gaafa sani hawaasni hedduun sababa wookaa miidhama kiyyarraa kan ka'u hedduu qalbisitti cabaa turan hawaasa malee anaa miti tiyya daran caalaa ta'u uummataati. Haa ta'u gin uummata ergallee gaafa ati dogongorri kan kee baada erga ka adda baanu taate akka nama intala kabajaa takkatti naamusaa fi kabajaadhaan nagaan jireenya kan kee jiraattee baroomsa kee ta'us miidiyaa kanarraa if qusattee bakka hin taane dhaabbattee asiif achi dhaabbaturraa if qusattee borumateetiif jecha dhiifama wajji warri koomentiidha mana nan cufa koomentiidha afwan dhiifama ta'a. Rakkoon qabu abbaa koomentii ilaali. Wanni nuti haasofnu wanni nuti hayyeeju waan biraata waan ta'eef wanti si waa barreessa waan biraata waan ta'eef muutii yoo qabaatte cuf koomentii naa cufamtu maaliif jennaan ilmi namaa badii isaan ajjalatti waa barreessan miira wanta keessa galuu irraa ofirraa hanga tokko cufanii yaada dabarfatanii bahudha waan ta'eef cufi mana kana naa jedhe ani immoo kan dhiifama si godhuu danda'u goonii ati barattuutii turte barattuutooti haa ta'u dhugaan hin qalbisitti jedhee wallaahi dhugaan hin sillee akka malee onni irraa amma dura dhiifamallee siif hin goone ani tarii wanni akkana si dogongorsiisaa oole mana kaanii fi kaan si dhaabaa oole asiif achillee si dhaabaa oolu kun qalbii namoota biraa caalaa qalbii caba kiyyaa beeka. Ammoo qalbii caba kiyyaa tokkona si godha osoo hin ta'in ani takkaasillee abaarillee yookaan robbirrattillee ayyee ijeelleen beeku. Garuu si bakka fokkottuu dhaabbattu yeroo ati waan hin taane faallaa biraa deemtu dogongora kan kee duraa fuudhanii namni si jalatti erguu badii teeta duraanitiin deemanii si dorsisu anta akkaan namu hachiifte keessa badii tiyya caalaa gurbaa nabi Muhammad arrabsee fi wallaahi gurbaan mubaarak mucaan maaree musammaa jedhan wallaahi summa wallaahi guggurra kiyyaan hin dhageen mana biraatitti guggurra kiyya kanaan nama nabi Muhammad xiqqeesse wajjin wallahi ati intala khaleessa gara islaamummaa dhufte البغض لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما أرمى تقول نقرت أرمى ربي في ويا أخرات اللي أمنا يوادون من حاد الله
inuu jaalallee godhatuu dhiisi wajjiinuu haasa'uun kan keessuun baay'ee takka silaa ummata kana gabbaatee dhiifama gaafatu caalaa tooba akkaan dilirraan diddilii ofirratti dabalte jechuudha. Nama sanii wajjiin haasa'uu kan kee tokko kana. Ani immoo akka malee deebi'ee tan badii silaa qalbi caba amma dura sitti cabee wajjii yeroo waan kana viidiyoo san argu wallaahi akka malee dallane. Akka malee jechuudha. Waan sirraa hin malle. Namni ilmi namaa dogongoruu waa'uma jiru. Ati arras yoo dogongorte hin haftu maaliif amala sitti ta'e? Wallaahi banuu dhiifama amala sitti ta'e kun. Amma garta asitti dhiifama si godhe dhiifama si gaafatte baroo hunoo deebitee xiyyaaloo bira dhayxee laayifii galsii galta. Ati yoo hanga rabbiin tiktooka keetii fi bilbila kana rabbi si harkarratti yoo laamsheessee nagaan baroomsa kan kee dalagachaa maallaqa kan kee irra kaayyachaa deemtee biyyatti galtee bultii yoo nagaan ijaarratte malee haala kana wallaahi miidiyaan ni dhiifte jedhee yookiin an kanarraan beeku. Ani immoo garuu siin nabaaru siin eebbisaa. Ati kaleessa barattuuti jettu turtus haadha mana kiyyaatu urtus wallaahi siin eebbisa malee siin nabaaru. Garuu immoo bakka fokkottuu dhaabbattee namni olii gassi oofanii maqaa kiyyaanis maqaa fuudhee Muhammad Baantu abaaree akkas godhe namiidhuu kiyya dhiise kana dhiise waa'ee kiyyaa dhiise san rakkoon qabu san biroo kuteetan jira waan ta'eef ani hangan takka akkan si jaaladhu naani beekte. Gaafan si keessan illee keessan dhufeetan si dawaluutan si gorsee ani nama yaaboo bakka hin taane dhaabbatin qura'aana kan qeeqare garee tantee garee irraan bahin yaabboleetti dhiira wajjin gastii hin seenin. Siif jecha waa meeqa ta'us uumaatii miti sin biroo kutane ana akkati baru bultii gaarii ijaarrattee siif hin gammada malee siif hin gaddu. Wallaahi billaahi siif hin gammada. Uqsim wallaahi siif hin gammada malee siif hin gaddu. Garuu ummata kan kee kana ummata islaama hangam takka duru akka kabajaa sii qaban sumaat ofirraa fuudhu. Ummatuma kanaaf hangam takka akka ummanni kun bakka guddaa sii qabu hangam takka hatta hanga jaartii sheekaa jedhan takkatti wanni kutte ta dabarte aanan hanguma afee dhaqqabanii hanga osoo if dhaqqabdee miidiyaa kanarraa if qabdee yaabboleettii tiyya keessaa ijoollee hatta isa biroo qotanii maqaa warra shawaatillee minaamin warri waa jechuu danda'a. Akka namnilleen ofirraa si hin darbin akka namnilleen ofirraa gartee si hayyeen jennu ta'uu badhuuti. Hiriyaallee namallee saahibullee dhiisi hin shawwadamini. Filoowwan namaa kunillee waa takka wanni namni namaa godhullee tokkollee nu hin jiru. Ageeffadhu. Dhageesse amantaa tante islaamummaan tun irratti shapaataan hin taatu. Namni oggo miira keessa gale waa hedduu goggoruu danda'a. Ilmi namaa miira keessa illee si hin galchine. Tanamaa dantaa irraa dhabi mi'atummaan irraa of qisadhu irraa manatti ol goli. Yaa akhi ummaa tanteetillee qalbiin dhaabini. Beetummaan tante amantaa biraatillee qabaattu garaa waa dhalee saareedha jejani. Yeroo namni bakka hunda waa si hayyee jiru. Ummaati hanga ishiin si jaalattu fi bakka guddaa si qabdu ni beektaa beekate. Dhageesse ammoo garuu osoonii fi bakka hin taane dhaabbatuu baattee nama hin taane wajjin haasa'uu baattee filoowudhaan namni sitti guddifata namni ammaa ka amanamu hin jiru. Wallaahi summa wallaahi micaan ati dheengadda yoo rabbitti amante sagalee tiyye waraabiin jetteen isa san dhiisi ansiifi meebar anuma kanaahu hiinamanin siin jedha baran. Namuma abbuma feete namani zabana kanaatiitti zamana hiinamanamne. Yaa boleetii tiyya miidiyaa kanarraa if qusadhu toobaa gama rabbii keetii deebi'i. Inni dogongora keetiin olii gad oofus يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Guyyaa namni iccitii ofii hunda argatu taa'u guyyaa santu dhufuudha taa'a rabbi jazaa namaa ni kafala. Irraa of qisadhuutiti gali quraana keetii wajjii walitti bohaartii godhadhu. Baatuma afuriif takka baatuma lamaaf takka baatuma sadiif
TikTok اللي هنسينني الرأب قصدو قال يا بلوتي يقال كدو خنا اللي هاتو يونا مني TikTok اللي جرات يونا من اللي TikTok اللي جراتي التولنسيني يولا التس بروخت ونكا قرآن هنجرو قرآن وجي يونا مني سجب اللي ربي سنجب نمني سجب اللي أنا رلي سنجب مالك دكنا خيسا كانت قليسي باسي ني بيت كون خنا كوبا غبار أما اللي تانان أني سلا جيتش ميديا خنا رت سنتو توكو توري أورو مو بكم أمانتا تانا تلي نمان تاني وجين اللي ديمتي أمانتا تانتي تانا اللي هركلا مانجبي فردو كراتك جرتا براتك جرتا نبيتا بكا سفكاتو الأبدو تتي سينا خليسا سن وان غارت جرجر يا بلوتي بونيين خليس أكس جرجان سينجان أقرب أبا منالي غاري سيبد والله أرر راقاسة أني يقول كل اندو آي سيقولا والله ديفام أني قلبي ستي جابو أني بكا انتان وقت الأبدو قلبي ستي جابا نما هنتاني نما ذرية متى جلس سويكي ديمتو ذرية كشلبي خنان شو دمتي مسكينة إسا مسكينة خومات تكن قبني قبي خيسا خوفت تسيك أبو إسا سلالت يو ربي رسيرين ديتو وبليتي تي دنيان أتشكتي جرتا تيغر غلتي آخر الزمان وانتي خليس وان فقطو دلقل أروان غارين دلقا جبيتتي بدي دلق جسان جلا خير جلا ديمسيس حنغن مقف كيسوي سلاني أكد دلين مراقوين بيتا غمو ربين توبا يرو غري أسي بدي دلقاني أسيتي بدي أمس توبا جون علي رب اللي نكن قيبلو توبان شرط إسا دي كبابي خباني والله هنگا فيتري فما غابتشا قلت لي أكا توبا شرط إسا ديم تنقوق بكبار توك شينا ودا غنا اتنديبو جتة شينا نما ربجان كان نرتن سيسيفين لما فا إرا بقودا أجيفت واني سجالة دوفي وان كان ستمان أما سلال كان تنساتين تنار كان شينا ودا لما فا إرا بقودا جتشون ديلي دلائي دسان الراتشي بقو جتشون فاقاتشون kalama pa ittideebuu dhabuudha kasadafaa tooban sharxii ulaagaalee sadeen kana yoo kanaan ala hin ta'in guyyuu ummataa yoo dhiifaman gaafachaa ol ta'etti ummanni uumaata akkasiif hin godhu ummataa miti rabbuma qofa kun kana tabira ammoo an guyyuu keessaan na siyaasii dhaamaa jira waan ta'eef tabiraa gaggama keessaatiin si gorsa أما اللي تنام هنگا فدنني الرافقات دونان جيجانيلي تنام فقات سمون ناسياسة ما في الدام بكو فقوتون دابتيني بكا غاري دابدو سينجيچون برباديتي هنگا سم لما غربا هاجت سنيلي إسا سنيلي ديفما دام خلتين ديفما غافر دوتيتي هنگس زنجري باتو ما أبرو ميديا خنا الرادة بمين دام سخوت مبارك كيف شرّاخ النجرة هنگس توهين نماريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد بيان أستاذ أكو قادي كلام باي جال رفقة وبلتيكيا بونية ما شاء الله بغا كستين تاني نقول أتقول سيدي يادا نتلا دوباراتي namni ndo gore injiro bani adam ndo do gorada namni ko bulla injiro oduna ko bulle so gorsa sani chala wata konta ni tira balu injiro yo ana tafete male onna injiro ma sha Allah na tera on tan tira balu to ko ustaz
akkasi ulfaadhaa galatooma mubarak bagana gaandoftanii isiniin jedha hanganuma. Namoonni immoo maali caqaltanii sanallee dhiisaadhaati obboleetti teessan obboleetti muslimaati yoo ishiin dogongortees ammoo garuu tanaa achi caalaa guyyoo dogongoraa oolan anummaan kunuu oo tan akka fedhanaa godhanii dhiisii dantaarran kaayyadha. Akka fedhanaa godhanis ammoo garuu ummata kanallee akka wantallee hayyeen jenne siin jechuu barbaada. Gali miidiyaa kanarraa hansiin jedha ati nagaa argatu kan kee miidiyaa kana dhiis waa poostii godhuu dhiis laayipii tiktok banatuu dhiis wallahi aaddi rabbiitiin si qabeetan jira hanga ji'a afurii nama 700 kan irratti rabbumaa jedhi dhiisi miidiyaa tana yaa akhi rabbumaan si qabee dhiisi miidiyaa tana dhiisi hin seenin gastillee met feesbuuk illee waan maxxansinii dhiisi please irraa fagaa naasiin jedhe quraana keetirratti quraana kan kee irra deebii godhadhu muraajaa godhadhu ol deebii hangas fiiseexadheen dhaamsa koo maashaallah ni fudhatti yaada namni akka nama gosuun jiru wallaahi maashaallah ustaaza keenya jiraadha gosti gosuu gaariidha dubartiidha akiliinsiisii ijoollumaa si qabdi akkasitti gorsuudha malee arrabsuun itti duuluun